السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبجمتوتا فردفتوتا جالتوتا هي كم جرتن نجاه وإلى من رب بكي جرتن تندرت سنين رتاجرات يجا سجنتاني نرانتنا كبدي سنين إهدى سجنتا برنوتا هي برنوتا واي فياراتي واي فيارا أرانتنا إبي أكمرا فرمات إسادي فرمات سلفا خراس البران ومن هيجتي ولا نمودندو كبدي سنين إهدى تنجري جولا كتابني الراولت سنين شكرت كتابتا أكثر من قديش من أرتكن كان فهذا الأمراض الشائعة والتداوي بالأعشاب إذا دبينتون يرم دراني راحات دبيوان غرغرا نجرا غرو رب سبحانه وتعالى دواء إساتي سكسمتي بوسي وانجروف دبي غرا منا يالات يوديمتي خرا أميات وفرمان نساء أرغچون باية جباتو خرا عاداتين حالة سلبالان إن شاء الله فدي ربيتين أيام ربيتين دواء إسا سرداني أرغتو هندر ما قبيه ياتنا ولين ترى إذا دبين الرانتنا كبتين وليهاتو كامي فرمان نساه مالي جتون كيسان أهلين سنكبو إذا خبجون تدخيه دبينين الرانتنا فرماتا إساتي وجين دواء إسا حالة سالباران أكيسين الترافة يدن تنتك أبديسيني دي هاتي دبي خنتاروت يوفان باسور إسا جاموساني نموني قريقرين حديد جرو دنيا تناججة waan sirriin taane dawaa sirriin taane namatti himu garuu an wallahi dhugaan isinii hima furmaata kana ofii fayyadamee kaniin argerraayi kaniin isinii dhibee kana dawaa kana waan isiitti fayyadamee ofuma kiyyaaf yaalee ofirra geggeesseeti alhamdulillah fedhii rabbiitiin dhabama narraa ta'e jechuudha guutumaan guututti irraa fayyee waan hin jiruuf furmaata isaa hawaasni keenya bal'aan akka irraa fayyadamu jee karaa miidiyaa hawaasummaatiin qabadhee isinii dhiyaadhe دواني نران تنسني قبضي دي هادفون دواء إسا سريتي ترتيب ساقو فوردفا هيريوتا كيسا نمو حالا نمو سنين جيخانا نتأفيرا نموتا دي بيخانا ركتن فرماتا إسا أكر رأركتنين إسنين جا خوجنتو تخيا ورونو يوتيوب شانال خينيا فاريتا دان سبسكرايب الشركة هيريوتا كيسا نتأفيرا أكنو تيسر رافيا دنو جيشا هيريوتا كيسا برانغا جيشا إيغا دي بيكونغا وانو مسال بعد أما أكادان إنيزينيهمو dawaa shan immoo afur qofa dawaa muraasa jechuudha. Dawaalee kana suuraa isaa isin agarsiisa maqaa isaa isiniif hima akkaataa isaatii wajjin tartiiba isaa jala deemaatii hordofaa itti fayyadamaan isiniin jaa yootiin ammoo akkaataan fayyadamaa isaa isin dhibe dawwaltanii nu gaafachuu dandeessanii dawaa qophaa'e kafaltee osoo isiniin kafalchiina karaa salphaadhaan dawaa isinii dhiheessuu argachuu ni dandeessanii jechuudha. Dhibeeleen kun gaa egaa kunoo akkuma asirratti argitan kana dawaan inni jalqabaa dhibee kanaaf furmaanni isaa jechuudha. Kunoo dawaan isaa kana dawaan isaa ka jalqabaa isa kana jechuudha. Inni kun maali jettanii soogidda isa jaamu kana jechuudha. Soogidda kana ni fidda. Egaa soogidda kana ni fuuta. Soogidda kana eega fuutan boodaan ni fidda jalqaba jechuudha. Kunis soogidda. Eegas boodaan zanjabiil isa jaamu suuraan isaa kunoo kana fakkaata. Baalli isaatis kanuma iddoo baay'ee irratti ni argama magaalaa keessa baalaan jira jechuudha. Isa kana ni qopheeffattanii asittis ka daakamaa isaati zanjabiiluma. Kunis isuma jechuudha. Daakamaa isaati haala kanaan qopheeffattu. Jiraan isaa kana fakkaata moo inni jechuudha. Kana fakkaata. Isa kana kunoo inni tuqameen kana jechuudha. Bifti isaa kana fakkaata. Haala kanaan ni qopheeffattanii jechuudha. Kana ni qopheeffattanii ichi boodaan garlic waan asawumi isa jaamu qullubbii kana namni wallaalee hin jiru isa kana ni qopheeffattanii kana ni fittanii eegas boodaan allisatu waan ammootu dallansiisaa isa jaamu kana baala isaa qoree qaba naannoo tokko tokkotti naannoo gammoojjiitii fi bakka baay'ee irratti ni argama. Isa kana ni qopheeffattanii kunis isuma jechuudha. Baalli isaa bifa kanaan isaa kunis kana kunoo lafarra saaraa bakka baay'eetti ni argama. Kunis isuma jechuudha. Isuma sanii dallansiisaa jedhama jechuudha. Firiin isaa kana fakkaata. Kan isin fiddan amma maali baala isaa kana jechuudha. Baala isaa isuma kana kan nama isin agarsiisaa jiru kana baala isaa qopheeffattu. Inni biraa qissaa'ul himaar yookaan maal jaamaa afaan oromootiin
baaqila harraagoo jedhanii namni gadiini. Garuu baaqila harraagoo kana yeroo jennu namoota irra wal fakkaachuu danda'a. Inni kun bifti isaa kun qoreen isaa kana fakkaata. Qoree qaba. Garuu keessi isaa baay'ee qulqulluudha jechuudha. Baalli isaa kana fakkaata. Guddoon isaa kana jechuudha firiin isaa. Egaa firii isaa kana kan isin qopheeffattan amma asirraa wanti nuti barbaannu firii isaa kana qofa jechuudha. Amma dawaalee meeqaan isin hime tartiibaan irra isin deebi'a. Qissaaolimaar kana taate kanuma qissaaolimaar dallansiisaa qullubbii zanjabiil eegas boodaan soogidda jechuudha. Inni biraa soogiddatti aansee kaafe maalii dawaa tokkootu argata. Maali inni jechuun kan isaan hafe isiniin agarsiisa. Narraan darbatan isa kana dhiyeeffatan jechuudha. Daaruu siinii jedhama jechuudha. Daaruu siinii kana dhiyeeffattu. Daaruu siiniin kun mana dawaa hundarraa argachuu dandeessan bakka dawaan aadaadhaatti gurguramu hundarraa jechuudha. Egaa isaan kan akkamiin fayyadamnaa jechuun kan isaan hafe hin qabu. Kabajamtoota hiyyeessiniif ni waan haaraan jira. Maal gootanii isaan kana hundaa'u ni hurreessitan ni cafayita kanarraa eegalee jechuudha. Daaruu siinii kana sirriitti hurreessitee bulleessita. Eegas boodaan qissaaolimaar kan ammoo wanni nuti fayyadamnu gubbaa isaa kan osoo hin ta'in bishaan isaati jechuudha. Bishaan isaa ni cuunfinaa cuunfaa isaa ni qopheeffanna. Eegas boodaan qissaaolimaar kana eega bishaan isaa cuunfinee bakka takka kaayannaa jechuudha. Inni biraa dallansiisaadha. Dallansiisaa kanas baala isaa kana guurreet baala isaa kana cafayna hurreessineet sirriitti hurreeffannaa bulleessinaa jechuudha. Eega isaa kana bulleessinee baala isaa qofa ammas baala isaa bulleessinee bakka takka kaayanna. Eegas booda qullubbii kanas irraa baafnee qolola isii kana irraa baafnee quncee ishee kana irraa baafnee firii isii sirriitti hurreessinaa jechuudha. Sirriitti hurreessinee bulleessinee bakka takka kaayannaa jechuudha. Kanas akkasuma zanjabiileet hidaayina sirriitti daayinee hurreessinee erga bulleessinee booda soogidda kana sirriitti hurreessinee jechuudha. Hanga duraanii sanarra hurreessinee hurraa goona. Egaa naannoo takka takkatti inni hurraanuu ni gurguramaa jechuudha magaalaa irratti. Isaan kana hundaa'uu nu hurreessinaa kana eega bulleessineen booda akkamitti godhannaa jechuun keessanaaf hin qabu. Akkaataan itti fayyadamni isaa isaan kana hunda eega hurreessite daakamaa wantootaan amma isinii himee kana qissaaolimaar irraa kaafee hunda isaa bakka takka waliin nayitu. Waliin nayixanii erga waliin nayixan booda cuunfaa qissaaolimaar kana bishaan isaa jechuudha. Bishaan isaa fuutanii waliin nayixan jechuudha bakka takka waliin nayitu. Erga waliin nayixan boodaan tuubboo xiqqoon ilaallattan. Siringaa mana haakimaa kan namni ittiin wallaanamu sana qarasaa irraa darbitanii waan xiqqoodhaan bishaan kana wantoota waliin bullaawaa isaan kana hundaatu siringaa saniin fuutanii maal gootanii karaa jalaatiin ifitti nayixanii jechuudha itti fayyadamtu. Eega kanatti itti fayyadamteen booda dawaaleeniin amma isinii hime kun sagaraadhaan si ari'aa jechuudha. Si ari'aa yeroo inni si ari'aa kanatti gaa ati kaatee fiidaa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti daqiiqaa muraasa keessatti ka'ee si ari'aa fincaane udaaniin si ari'a jechuudha. Akka nama sagaraa bahutti si ari'aa. Eegas boodaan haala saniin hanga torbee tokkotti fayyadamtaa jechuudha. Osoo hin ifannee ni fayyadamta. Eegas boodaan ammoo guutumaan guututti wanni ati itti fayyadamtu san guyyaa jalqabaa irraa kaasee yeroo sagaraan si ari'u sanitti maal si godha dawaan kun gaamma guutumattuu maal si godha dawaaleen kun yaa'u dhibee kana gaa akka inni guutuu dhabama sirraa ta'u godha bifa dhiigaatiin dhibee si keessa jiru kintaaroot gosa lameenuu jechuudha. Jaamidii fi raaxi bisa jedhamu san goggogaa fi isa jiidhaa sanis hunduma isaatiifuu furmaata guutuu ni argattan inshaallah. Eega kana xumurtan ammoo dawaan isaa kana qofa jechuudha miti. Dawaan isaa kan gubbaadhaan fayyadamtanii jira inshaallah. Kafaltii takkan kafaltanii wanni isinirraa jiru viidiyoo kana qofa nama biraan gayaa akka namni obboleeyyan keessan karaa akka ta'e irraa fayyadamu godha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhibee ta'uu hamuu gaabusu dawaan isaa kitaaba keessan lafa kaa'amee jira. Alhamdulillah nuti namoonni islaamaa beektota doktoroota. Kanaaf obboleeyyan keenya namoota biraan gayaa viidiyoo kanarraa fayyadamuun isiniin jedha. Obboleeyyan keessan itti afeeraa. Dawaa kana eega fayyadamtan booda ammoo yoo akkaataan itti fayyadama isaatis ta'e dawaan sun eessatti akka argamaa kan isin dhibu taate lakkoofsa bilbilaa kiyyaan na qunnamtanii na gaafachuu ni dandeessu. Dawaa kana fayyadamaatii boodarra immoo dawaan gubbaan nyaatamu kan biraan ni jira. Isa saniif kutaa lammaffaatiin walitti deebinaa
هنجبي روبراتي ولدي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.